jirra. Halloo mattanal dabbaan gidduu jirra jirtu hordoftoonni miidiyaa kanaa akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa fuudha arra viidiyoo biraadhaan ani isinii dhufaa jira yoonaa milkaa'e beekoo caccabaa madanatti kolfina maayini seetanii jalaa madanatti kolfina viidiyoo kanaan isinii dhufaa jiru gaama biddeen toshaayira tokko iyyuu tiktok irratti bixiin toshinnaan jedhee biddeen kunoo biyya arabaa kana keessatti argama maqaan isaa kubuzii jedhama kubuzii oomaanii jedhama ijoolleen oomaan ofitti immoo ni beektu hundaafuu isaanii isa sadaffaadha nyaatama waxii wajjinis nyaatama jideen jedhanii wajjinis nyaatama asalii wajjinis nyaatama qursii ganamaallee hin ta'a hiraatiin ta'a gaarin hin taane hin jiru qamadii dammooti jo qamadii irraa fidaafuu sun jechuudha biyya keenyatti sindee jedhama miniire yookaan qamadii irraa hojjetama kunuu viidiyoon irra qabadhee isinii dhufe isa kanadha na ilaalaa haaluma kanatti garuu yeroo darbe ani tosheen ture akkasuma waraabee gadhiisee jennaan ijoolleen tokko na sirrachuu didee bukoonsaa akkamitti akka bukeessite natti agarsiisinaan jettee yeroo bukeesse amma carraan arganne viidiyoo waraabuudhaafi amma immoo kunoo akka carraa ta'ee yoo ammas namni akkas na gaafatu jiraate yeroo biraa irratti bukeessee agarsiisa bukoonsaa yaani garuu akkuma biyya keenyaatti inni daakicha akka callaadha baay'ee jechuudha daakuun kun akka isa tokkoffaa kan keekaa miti inni kun baay'ee callaadha yeroo bukeessanii dhufee kunoo laaka kanatti miti badaa hin qallatu badaa hin furdatu jechuudha akkuma bukoo yeroo biddeen toshuuf kaanitti furdifannee fe'annaa akkuma abbaan beekuttidha warra ammoo bukeessanii amma toshaan jiru hangaruu bukeesseen walakkaa isaatiitiif firiijii kaa'aa ergasii booddee baaseen toshaa jechuudha ammallee lafti qorraadha waan ta'eef yoo bakkee kaa'ames rakkina qaba garuu yeroo bulluqaa baay'ee nama hin ta'u waan ta'eef yeroo bulluqaa kanatti firiijii taa'uu qaba sirriitti jechuudha sa'aatii tokko fa'i malee akkasii galtiniin jedhaa na jajjabeessaa viidiyoo konaaf ilaalaa na daawwadhaa yoonaa milkaa'ee fi isiniin jedhaa dhumaan jedhu bareera kottaa nyaadhaa garuu waan qaban irraa walii qoodu kottaa nyaadhaa tokko kaleessaa mallaan jedhee isaan engadda hojjedha irratti xumura isaa nutti agarsiisuu diddee dhugaa dubbachuuf taanaan xumura isaa agarsiisuuf immoo carraan dhabee jechuudha sababiin isaa yoo namni natti dhufee naaf hin ta'u naaf hin mijatu qo'aa kaan ammas biddeen toshuu wallaadeeraa warri tokko immoo biddeen kun kan inni ittiin toshamu waan baay'eedha warri tokko warri sibiilaan toshan jiran isaan beeku bukkoosaa qallisanii eelee isaa irratti naqanii beeku tiktokii fa'a irratti argee addanatti hojjetamu abba wallaahi aditti abla akkas kunoo gammalee eeleetu karaatu jalaa cabee durbamaa hojiin beektu tokko durbamaa hojiin beektu seeran sana ta'e kanaaf durba biyya arabaa ni jedhamu tokko kanala akkasiifaa kanaa aree kunimmoo na jalaa citeeyyuu aree yaa rabbi na of kachikaa deemaa jira na jalaa caccabii wayyoo draamaa natti ta'e natti kolfinaa ta caccabe mu maaliif beektu yoo nama beela ilaalu jira fakkaata kanaaf na jalaa caccabe kanaaf na jalaa caccabaa irraa dhugaa rabbi caccabse tokkoon hin jaalladhu ture carraa ta'e har'a maal akka ta'e hin beeku ediksi
eelee kana faajoo biyya keenya jira natti maami eelee kana faa in barbaachisa yoo bitannee gallee yaada gama kootii eeleen kun baay'ee gaariidha gaafa tolchitanii bishaan immoo qodaatti naqattanii of bira keessoo jechuudha akka keessan jiifataa waan deemtaniifi amma yoo eeleen kun eelaa akkasitti godhattu booddee fuutanii maaloo yeroo bulluqaa jechuudha baarabbii dubbachuuf taanaan qe'ee kanatti baay'ee nyaatamu bitalee sooma keessaa baay'ee ulfaataa baay'ee nama dadhabsiisa hojii amma fedhe hojjechuu wayyaa kana tolchuun baay'ee nama dadhabsiisa dugda namaa nama dhukkubsaa yeroo soomii keessaa addunyaatti baay'ee dhaqanii ganiitti suma nyaatu guyyaa yeroo sooma hiikan jechuudha waxii wajjiniin faakatanii waxii kan ta'e wajjin fakkatanii nyaatu yeroo sana baay'ee nama dadhabsiisa humnaa oli ammallee badaan bulluqu gaafa tolchan garuu nama gubaa gaaziidha waan ta'eefi yeroo waqtii bulluqaa kanaa yeroo lafa kanaa ol kaatanii akka nama na dhiqatee ta'eetu malee akka nama wanti ni miti baay'ee bulluqa waan ta'eef isiniin jechuun barbaada kana fakkaataa viidiyoon koo irraa warri isinitti tole like share naa godhaa isiniin jedha laayikiin irraanfatinaa man isiniin jedha gaa koodeewwan koo qaqqaaliiwwan koo abbaa muka qabatee gabaabaadhaan jedha Oromoon gaafa mammaaku kanaaf hin kalma qabadhee isinidha yoo rabbi na gargaare immoo yeroo biraadhaan kan biraa qabadhee isinidha isiniin jedha basee kem daqiiqee 7 daqiiqee maashaallah gumide بس خلاص سوي دق ما معلومتي ملاك نوبكو من نانتي كنا فكاتها جو بلينكم ولا جرا وين نجرا يا akka kanatti qabattu jechuudha yeroo qabattanii toshitanii akkas kanuma gidduudhaan fuutanii kan akkasumatti hin deemsistu hin deema qubuma keessan shananiin qabdu jechuudha naman gubu badaa amma waqtiin isinitti meera badaa wanta wanti miti kunola kana fakkaataan sinin jedha bye bye